cholentane male ojo akkanama silaka tabane umar rabbi kenya sinaf gada kamna kera seram bulla amtun gone kale chubuyanne male biyo biya pao fi yo jiran ko tu duanu fatu umam bulta waqati malif bakka wala dabdeyati biyo biya pao fi yo jiran ko tu duanu fatu umam bulta waqati malif bakka wala dabdeyati gegera rulata jiru de gatana jirtu ya jarana kamtu me kandabre rabbaran nugaye ya koromin jile akki garantane akki baranolle bulani lalani rabbin lolani jettere atabore galaf tabal matinda barre akami tanchalisa tetunu gauf dente gere jettere atabore galaf tabal matinda barre akami tanchalisa tetunu gauf dente gere ya rumah tu lagi tu ni kini indigenya bakada tadi tuan itu ni terus dah umar saat itu soal ini cuma ke ni gane ki ini mamule sana gada banyak semua di ada kami yang ini ya ada orang itu nama boleh cuma dia semua tahu kaya itu jalan tukang gora saat itu kan itu الدولة الأولانية ستة قديرة أنا شبرت ولا فرت ما قرتي متموت كانوا روسا إنجي ما كاني ده أما بر نملك الناس كعمل فتاتي هذه فتاة والنبرمات إيتي وقالت إنا متي ودو فريد أنتي فريد كلام إيبات إيتي نما saya fumit dan kabu BNB ma mite BNB ma de ta kristani san wai mucha sun matala ni san no wa do mate da puta ke ya badda da ke dubbata ya ne ka ka ke ubba mahanar rammo wanka ko no waligal wala ko ke ne ko wala ne waligal yo ne ke se mo wa tanyang ke ne bra de re to ka mamar ko san kana ti ga de mata ri fani amma de ke mo ni kita kana re de ta ri galan oh sunafi sinamma gadda dura butani akka waan baay'ee itti nagamne dika bakka sila dura waan baay'ee sini mari'anne yamma gadduma keessa tomman sin jejjere sunafi wanni dhaabbanni kun dhufee maatii fattoota wala miidhamni sinamma namni sirraa durre iddoo awwaalcha urkamu namni amma waan guddaa ta'e itti dhagahamaa fi durus uummanni Oromoo bakka irratti awwaalachaa ture kun gadda guddaa ta'e akka namatti nagamnee fi amma garuu wanni kun waan hin baramneef isin taaraa ta'aa fi kayoon deemus immoo waan kalee badee fi aadaa fi duudhaa kalee badee san deebisuudha waan ta'eef isin amma gaddumarraa akka haftanii amma wanni keessatti akkuma isin jettan wanni nutti illee ulfaate amma namni kun lafa kana irratti wajjiniin dhalannee hawaasa tokko taanee warrumaa agartee egaa lakki asitti hin ta'uu asitti hin awwaallamuu jedhamee dhiibbaa ta'ee san laalletuma maatii kanallee agarree bakka kanallee agarree maatii kanallee jajjabeessinee nullee ilmaa isaaniiti mucaan kunillee keenyuma wanna sirriitti wanna namaatti dhaga'amu gaa odoo akkuma isaan nama dura jedhan silaa kaa Oromoon duratti heeruma isaatitti awwaallama kaakilee abaabileen keenya waggaa bataskaanni kun hin dhufini erga bataskaanni dhufe immoo ka warrumti bataskaanaa sun gibirumaaf jecha waanuma adda addaatiif jecha bakka tokkotti nu deebisanii amma immoo namni lakki akka aadaa kiyyaatitti hin jiraadhaa akka duudhaa kiyyaatti hin jiraadha waggaa jedhu kana bakka barame san immoo dhiibbadhumaan agartee irraa waggaa nu dhoowwan kana kaa lafti kunis warruma keenya namuma keenya tachitti awwaallamee jira wanni guddaa akka dhufnu nu godhe
akka biyyaatitti gaa dubbiin kun dhagahamee namni akka biyyaatitti aaree akkamitti nama ganda tokko keessatti dhalate taanee warumti ganda tokko nama ofii hoggaa namni namarraa du'e silaa namuma hawaasuma ofiitti namarraa awwaala waan kana godhanii yaa fagaatu haa dhiyaatu aduu sanillee sinna qabuu baannullee walumaan jirra fagaannus dhiyaannus wal quba qabnaa guyyaan tun immoo hin dabartii amma jalqaba taatee isinitti illee haa dhagaamu nullee haa aarsu malee namni lafa kana irratti safu hin jiru wanni kunis immoo buree turee akkanatti nafu jajjabaadha mucaan kunis keenyuma biyyuma hunda quba qaba mucaa kana du'uu isaanii wanni itti sirriitti dhagaame immoo bakka awwaalchaa dhoowwanii diduu kanaan sirriitti namni dhaga'ee bakka adda addaatti irraa irrallee bakka hunda akka xumnullee nu beekanii akkasitti kanuma isin agarree haadhumaa fi abbaa isaa agarree warra isaa agarree deebina jenneetuma gadi qajeellee kaafayisaa afaan illee sirriitti nutti maa jiran gaafa isaan gad dhufatanitti quba qabna jajjabaadhuma gaafamaa mootii hin darba guyyaan tuni warri har'a isin dhoowwee na waltanasitti isin hin jedhu kunis guyyaan gaabbee dhiifama isin gaafatuma dhufa akkanatti isin hafu ganda tokko keessa odoo wajjin jiraatanu abbootiin teenya odoo wajjin jiraattu har'a immoo waan akkanatti lakkiin awwaaltan odoo bulchiinsi illee gaafatu awwaaltan jechi jedhamu kun waan baay'ee nama jibbisiisati seenuma haa ta'uu nus achuma buunee laallaa borus jara kanatti nama walitti deebina jenneetuma dhufne Indattuu xiiqii taate. xiiquma taate hundattuu kas Biraa fi dura hin oolani biraa ofii hojjetan dhumaan ta'u wanatti nagaa namaa godhe jedhe qaama yookiin mindeen numa du'aatuma numa waallabatu jajjabaannanis. lakki Ambeeta Girisaanii tawaalame sun lubbuusaa maaramee tanasii kun akka hafu hunduun argafa namni dhimee deebisa qabu. Nullee dhimeen tasaa achi nu sitte. Omaa mootii hundumtuu amma garaa kutannee jirra. lakki Waan achitti ilmoon keenya kun gatamaa ta'ee nuyi fudhatamaa ta'a nu qabnu baasii achi itti deemne malee. Garaan namaa akkam jedha. Ani sina nabaara wanta sallee aariin tunillee na tuqtee na jeefte sina nabaara malee bira na dabarsitanii turumatti isaan yookaan asumatti illee nagattu malee maaramii isaatti nagattanii jedheen gaafasuma ogguma gaddeemu maraadhe silaa qaayootii ta'e sammuu qofa kan jedhu. Irraa godhasa odoon xintaayee nuuranyaa ta'ee ta'u biyya kana keessatti dhaladhee guddadhee of yaada jagraa ta'u kana odoon ganda kanarra jiraadhu naa dhiphachuu dadhaban. Gixxim jedhanii dhakaa natti ta'a. Dhakaan kun namaaf dhiphata namaaf laafa. Akka kanatti taa'anii. Guyyaa mucaan achi Wala daa'echatti dhufee bulchiin waanaadhaa dhufe mucaa sun beeku. Bulchiinsa iyyuu miti. egaa har'a kun gatamee Maali nan godha barbiin tun namoonni anuti beereetu nan naqaanu. waan qabu. Dhiifame hin dhafe garaan keenya. An duratti achi jiru achuma nu haa taa'u kanaan booda egaa mucaan keessa achi jira. Nu achi nu warra hirmiiti. Itti jirra illee furmaanni kaawwamaa jira. Haa ga'u. Akkuma isin dura gaafsa isin mariisisne sanii hawaasni deeggarsa goonagee deeggarsa waltajjii bal'aa gandarra ture dhageechanii Isa jiru sinilma dabala amma tokko hin jira. lafti akka Har'a malee lubbuu isaanii baatee dhagaanillee jedhee akka zareetame isaa itti nabaara jechaatumaan galee ni gaafatu hin tuffanne deebi. Wanna hojiitti nu yaachise maal seetanii odoo warri kun amma waan hordofaa amantaa sanii ta'e odoo ilma isaanii kana fidanii kan dhufan ta'e itti nurri isinitti illee ulfaatu. Nus immoo akka Oromoo tokkootitti akkanumatti bakka adda addaatitti nu rakkisaa turanii haa ta'uuti maayii warri awwaala nu dhooggasiin illee gaabbeet awwaala warra waaqeffataa ta'anii kophaatti achi baasanii kophaatti awwaalanii akkasitti inumaa ergasii gaabbanii harka kennatan jechuudha. Lafni har'a isaan dhorkan kun lafuma abbaa keenyatti lafuma warra keenyatti miti. Kana itti ulfaataa warra amantaa kiristaanaa hordofuu isaanitti ulfaachuu danda'a. Odoo warri waan san bira jiraate ittiin ulfaatu. Waan jedhurraa haa ta'u immoo namni xiiqini erga du'e nama du'ee namaa galallee dhagarre.
Du'a awwaalam. Lubbuu manuma waaqa tokkichaa kana baatee allachuutu Tanuma. malee dirrittuu magattu dirrittuu galtu maal wallaalla garuu Achiti nageenya kaa nagarre nagarre lakkin jiru ni abbaan argan jiru. nagarre nageenya Sila lafa sanis bakka sanis maaramin duruma irra wayirra jirti dur. Ogummaa muraasa. erganuma asii ergoon jabaannee barree wani nama guddoo ta'ee Yani achumattuu ijaarama. Lafuma kana jechuudha laalachis. lafuma kana urufaa taabonni dhufee iddoon kun tamashii taabotaati jedhanii mana kana irratti ijaaran malee anuu jabduu ta'ee tan malee nama jedhu. Injiru jechuudha kun waanuma jiru bakka adda addaa kana nama keenya jira. Awwaala warra keenyaa hojii warra keenyaa jedhaniituma nutti agarsiisaa turan malee waan bataskanatti akkanatti bataskaani bakka hunda jiraatee abbootiin teenya kaakileen keenya dhaqqabdee beeta kiristaanii godha dhaabbatee awwaalan hin qabu. Garuu akkuma amma jettan sen dubbiini namni alaafii ta'ee nama ofiitii na'uu didee hoggaa namni bahee lakkii dhiisallee jedhanii hin dhiibnu jedhanii garaa jabaatan kanatu. Saganni kuni hundi. Ittiin jedhanii kuunni dhokatee kuusullee bahee immoo hin ta'u jedhe. Kuunni dhokatee nu dhokatan dhugaa. Jaarsummaa armaan gaafsa galgala irraa kasee jaarsummaa jecha deemee jira. Nu dhokatan namni dhokatan. Nama cita malee. Nama citaayee dubbata sumaa keechan taa'ee gabaa sun. Reeffa achi godhadhee tan kana sabsabaa taa'uuf dhaga'e. Mukkeessaa tan naqaale. Ani jidduu isaanii kana kaate ta'a. Bakka yaa harka baasanii hoggaa hin ta'u. Hin ta'u lafti kun kan uummataati. Kan uummataa ta'ee ta'u immoo amantaan adda ta'e hin ta'u. Reessaa keenya rebechi nyaata jechuudha. Hin ta'u. Hin ta'u. Hin ta'u achitti hin deebiin. Abbaan fe'e kun amala tumatee haa kolfu. Hin ta'u. Andarbetta anduratti hin Dura naalaafus gaafa. Anduratti hin dhufin. Dhufees hin itti amattanu. Haaraadha kaacha ta'an sirriitti. Waraa hin gaalanii. Jira maal ka? Miicirra makee jira. Odee maali? Naanni makeecha neetu maamma maali? Abbaan jootee tulluun. Kiyyaa lamatu keecha jira. Iddoo yaa malatanii oofanii fi har'a mucaa kanaa ofitti fuula jennaan boru nutti bobba'u. Hin ta'u godhe. Eega warra kaan sodaachisuu barbaadanii ta'u yoo akkana goone namni kaan hin sodaata. Kun nutti as deema waan ofitti fuula tokkicha kana. Gaafas akkanumatti asinii dhaabbata warra akkatti meeshaa qabatee jilbeeffate. Aanan baddaa dhalate. Jilbeeffatee mimmaan isaa buuse. Baaloo tokkicha qinneecha achi maddiidhaa kutaa fedhe. Ofitti sissinaati. Achi caafidhaa kutaa fedhe. Keechan taa'ee dhageegaa waan jette oduutiin miti. Adammoo shaambee. Reefa kanachitti gatee tanachi taa'ee dhaggeeffate. Adammoo shaambee eegamu. Warri beerranii kun hin dhufna. Bakka hin jenne yoo. Ara hin dhufna. Kun dhufna bakka. Dura bu'aa leenjii nu kanatti ari'ame jedhanii jarri kun akka Yaani kan dhiifama yeroo dhufan nama akkam. Dhalli keenya baatu baata lubbuun baan hin baatan isaanis. Ay, irramba. Alatti caalamu. Kunturu rakkoo qabu. Lafarratti hafin jiru deemanii margee hafin jiru. Jajjabaadhaas nu jiraadhaadha. Deddeebinee sin gaafannaa fayyee faansa suma jiru. Isa maal? Isa laalleetuma iddoo alaasa laallee deema nagaa nu ta'a kan jiraadhaadha. Kana beekanii nama faarsanuma dhufa. Addataa birruufaatis dura bara hoggaa inni jiru san hoggaa lolassan kabbadaa fa'aa haayiluu raggaasaa fa'aa ka shiftaadhuma jedhaniiti erguma isaan du'anii baraa lilgaasaa fa'aa kinu amma biyyuu goota akka isaanii jedhanii faarsanii namuu faarsee hanga sirba baasee biyya keessatti ganda keessatti ittiin sirbamu san gisee san namuma tajjeese namuma akka har'a hubannoo hin qabne kanatu reeffa nama isaa dura dhaabbate kanatu nama isaatis ajjechisiisee ofiidhaan immoo seenas badee du'as badee warri sun immoo warra seenaa ta'e kinu warra ifaarfamu jechuudha maqaa isaanii biyya keessatti jabaatanii kanaaf waan akkasitti nu mudatu kana boruma seenan hin yaadata jabeechuu qaba maqaa mucaa kanaatis umurii mucaa kanaatiin maatii isaanii akkanatti gidirsan kana aarifatan jedhanii qubatti qaban kana seenan boruusiif faarsa isin oduma lubbuun jirtanii haalli isin mudatu sun maal jedhee guyyaan namni dhufee isin gaafatu hin jira
Waaquma beekaa akka waggaa takka akka waggaa lama isinitti dhagahamina buuma jirta waan dubbattan qabdan gaafasanii isin amma jajjabaadhaa waan irraa isin hambisu kanatti kinoo namni hunduu kunoo fageenya dhiyeenyaas kuunan artiitti dhalatee as keessa jira kuunan gindibaratti dhalatee as keessa jira kan Finfinneedhumaa jiraatu malee kuun kinoo Buraayyuu kuun Sulultaa warra dhufee as keessa jira kun hunduu maaliifi dhiibbaa isinirra ga'e kan dhiibban kuni akka waan kaa'ammaasi takka takkaan namni reefu ofitti deebi'aa jiru kana rifachiisuudhaaf isaan yaadan kana xiiqeffanneetuma nus dhufne kunoo ganda Caancoo birattis yeroo dabre kaasilaa quba qabdanii akkasii argame. Akkasitti kunoo maanguddoo ganda 78 umurii 78tu duuna warrumti wajjiniin guddatee kaa wajjiniin jireenya dabartee wajji fuudhee wajjiniin kaa gartee jireenya dabartetu bakka rakkoo tanatti nama hawwachuu dadhabee nama rifachiisudha eenyu jedhe hin darba wanni kun akka har'aa kanatti nafu hinaf wanni hafu takkittiin hin jiru isin mataa kee jalqabadhaati boonati ilma keechan qe'ee keessatti awwallattanii sunis ilmumatu abbaa isaa qe'eetti awwallate bakka akkanatti bakka biraatittis nu mudates hin jira kan bulchiinsi illee ari'ee immoo bakka adda addaatti awwallames hin jira lafas immoo bakka biraattis argataatuma jirra asittis yeroo dhiyoo keessatti hin arganna waan yookiin bulchiinsi si fuulduratti dubbate sani isinitti hin dhaga'aminaati jajjabaadhaa isin hin jenna kaa nu jiraadhaa kaa nu jiraadhaa fayyaa nu ta'a. Waa takka nu hin deemnasi hin deemnas lak waan gammachuu dhugaa. Du'aan illee iddoo baratee sanii beekame iddoo guddatee bakkee sanii ga'e. Fayyaa. Fayyaa goositti hambisa. Jaalala jedhu malee homaa miti. Ilmoo fi jannat. Dhugaa. Iddoo soota naa qabaadhi. Iddoo hojjetamee asi. Iddoo sitatii ta'ee asi. Watakka hin jedhana watakka namni kun maatiin kun ganduma keessatti dhalatee firuma keessatti dhalatee gosuma keessatti dhalatee keessatti waan agartee hoggaa ka bataskaanas yoo jedhanii gaa duruu Oromoon gaa bataskaan hin jiru bataskaanni gaa umuruma keessan kana faatti babal'ate malee hin jiru Oromoonuma walau waala ture si wadu bataskaan hin jiraatin si gaaree fi namaa gubbaarratti nafu amma immoo kaarga bataskaan kun dhufe gaa karuma bataskaana kanan akka awwaallamu godhanii waan adda addaa akka namni amantii kanas fudhatu gaa dhiibbaadhumaan godhanii gaa silaa seenarraa warruma keenyarraa barree amma immoo gaa namni hoggaa waan kiyyattan deebi'aa aadaa abbaa kiyyattan deebi'aa hoggaa jedhu kana namumta gartee akkuma bakka sanii hin baane gibiriidhumas ta'u gabbaruma adda addaa akka isaan irraa fuudhan deeffannee maafi dhiibbaa kana godhu malee waan namatti dhaga'amu tokko bakkuma gartee warrumti wajjin guddatan warrumti fira ofii maatii ofii tokko tokko hoggaa alagaan nama fuuldura soggaa dhaabbate alagaa wajjin nama fuuldura dhaabbatan kun humna namatti dhaga'ama yaa ta'uti immoo makeecha dabarras bara kunis seenaa ta'e humaafa namni waa san godhullee ofii dhaadhimee lafa kanarra hin jiraatu ofiisuma darbaa barreessuma darbaa wanni kunisuma bakkatti deebi'ee dhugaa nin kunisuma Oromoodhaaf isi fabaa kanuma jenneetti gaa hundaafuu mi'aadha sineessatillee nagarraa silaa kaaduuti waanuma jirtu jajjabaatanii jenneetuma isin dubbisne innee amma isinitti gorre kaakuma dhaabbataatti kaakuu Finfinnee irraa Buraayyuu irraa Sulultaa warra dhufe as keessa jira. Maaliif waanuma kanaa ulaallee akkamitti kana sanarratti namni keenya bakka biraatitti
namni yoo waaqeffataa nama du'a bakka bataskaanni bakka lafallee hin argannetti bataskaanumatti awwaalaa turre bulchiinsuma fa'aa dhiibbaa godha. Nasi kun maaliifii kan jennullee bulchiinsa illee dhannee gaafannee silaan darbe nama dhuftuufu jennaan ka uma furra rakkoo kanas agarree maal luun jedhanii kanuma ammoo asillee isinitti gorra jennee kaaseenis sallee maagarraa sinumaa agarra jennee dhufne. Wal baruu shaggaadha ilmtuu isinitti haadha feetuma wal baruu turuudhuma. Kaammoo walitti deddeebinees wal gaggaafannaa. Mama kuyanin dole ba. Shi no gaggafa da anusme ni sasin gaggafa to maka jiru tire to yi. Ruga. Ana je ta miru na je ta ni. Da garu no to ruga de ne. Ruga lakki. Indar babar ku sena ta yabbare. Indar. Gaba namoonni kunillee gaabbaniitu. Indar ba guyyaani dhufa. Indar ba gabbe kan madarba. Indar. Nagasa wagi ajira san halkan boone maal zee kanaan boone kaanee boone dhoksaadhaan kaa bakka guyyaa biraan namnu waan amma ifa ba'ee kunoo maqaadhaan kaasisan halkan naqnee haadhattis obboleecha bira halkan naqnee bira tetteenyee kaanee biraa galla iftuun agarraan nu qabuunnaatti ni aannu amma wayii kan ba'inkina hundumtu asaa ta'e kaam. Indar boqonni samma. Bara nana agartee micoota akka biyya siin qaba haati bara nana agarte. Naannoo doorno gaafa noksa nutti asu qaama fillafiitii ba'ee argitee reenaan jettee nama boochisanii. Amma namni dhugumatti yoo ta'e amma du'a isaanii amma addunyaa ta'e dhimma isaanii addunyaa guututti keessa haala namni beekaa jedhamu irratti dubbata. Namni immoo asitti bataskaanatti awwaalamedha fi maqaa isaa turuu nageenya erga lafaa dhufee hin jira jechuudha. Jaarsi keessan ayyaantu. Dhugaadha. Lafa kanarratti kan hin jiru maqaan isaa suurri isaanii deellisaan hin beekatin wayii sirriitti maaliifi dhimma baay'ee nama baay'ee dhukkubee jechuudha wanni isaa. Namni du'uun bareemaa muti kasilaama jira. Daa'imaan tolachirratti kanaaf hin jiru. Yaadaaf gaaffii sabaa fudhadhaa meenakki. Yaadaaf gaaffii sabaa fudhadhaa meenakki. Miidhamaan uummataa yoo siyaasan cabee turree waaqeffataan bakka waalchaa dhabee ayyaantu maamoonoo ayyaantu waaqa kadhachuu yoona.